Ergaa Phaawulos gara Xiimotewositti erge isa duraa. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos abboommii Waaqayyo Fayyisaa keenyaa fi Kiristoos Yesuus abdii keenyaan ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, gara Xiimotewos isa dhugumaan amantiidhaan ilma koo ta'eetti caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan, Kiristoos Yesuus Gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaa siif haa kennu. Yeroon Maqedooniyaa dhaquuf ka'e akkuman si gorsee ture, namoonni tokko tokko barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhowwituuf mandara Efesoon turuu kee nan barbaada. Mammaaksa amantii eeguu, hidda qomoo isaanii isa dhuma hin qabnes lakkaa'uu akka dhiisan godhi. Wanti isaan godhan kun falma duwwaa kaasuu malee akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetu. Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhowwinee jaalala garaa qullaa'aa keessaa, yaada garaa hin boora'in keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne keessaa ba'u dammaqsuudhaaf hin barsiifna. Namoonni gar tokko isaan kanarraa kaatanii gara falma waa'ee hin baafneetti galaniiru. Isaan kun waan ofii dubbatan yookiis waa'ee isa cimsanii dubbatan sanaa utuu hin hubatin barsiisota seerichaa ta'uu hin barbaadu. Namni akka ta'utti yoo ittiin hojjete seerichi gaarii akka ta'e nu hin beekna. Namichi suni seerri nama qajeelaadhaaf akka hin tumamin hin beeka. Garuu warra seera malee jiraataniif, warra hin abboomamneef, warra Waaqayyo malee jiraataniif, warra cubbamootaaf, warra karaa qulqulluurraa jal'ataniif, warra wanta qulqullaa'aadhaan mormaniif, abbootaaf haadhota warra ajjeesaniif, warra gumaaf, warra halaleedhaaf, warra nama gadhoomsaniif, warra nama butaniif, warra sobduudhaaf, warra kakaa sobaa kakataniif, kan biraas yoo jiraatan warra barsiisa sirriidhaan mormaniif tumame. Barsiifni sirriin kun immoo wangeela isa waa'ee ulfina Waaqayyoo eebbifamaa dubbatuudha. Inni akkan isa lallabuuf adaraa anatti kennameera. Ani Kiristoos Yesuus Gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna anaaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaarra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Dur illee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan namarratti ka'aan ture. Garuu amanuu koo dura waldhaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni Gooftaa keenyaas amantiif jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irra naaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuun isin ta'aaf. Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaanii obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta'uuf ani araara argadheera. Mootii bara baraa isa hin duune, isa ijaan hin argamne, Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni haa ta'u. Ameen. Xiimotewos ilma ko, akka dubbii raajii waa'ee keetiif dubbatame sanaatti gaarii gootee akka loltuuf abboommii kana adaraa sitti nan kenna. Kanaafis amantii, yaada garaa qullaa'aas qabaadhu. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru. Himneyoosii fi Iskindir jara kana keessa jiru. Ani immoo Waaqayyoon arrabsuu dhiisuu akka baraniif adaba harka seexanaatti dabarsee isaan kenneera. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 2. Ammas waan hundumaa dura himannaan, kadhannaan, warra kaaniif dubbachuun, galata dhi'eessuunis Waaqayyo duratti nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsa. Nagaatti gabiitti akka namoota Waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf moototaaf, biyya bulchuu keessatti warra aboo qaban hundumaafis akkasuma godhaa. Kun gaariidha. Fuula Waaqayyoo Fayyisaa keenyaa durattis fudhatamaadha. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu, dhugaa beekuu biras akka ga'u hin fedha. Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha. Inni furii namoota hundumaatiif ofii isaa dabarsee kenne. Kunis yeroo isaatti dhugaa baafame. Isa kanaafis an lallabaa, ergamaas ta'een jira. Kanas ani dhugaan dubbadha malee hin sobu. Amantiidhaan, dhugaadhaan geggeeffamees warra saba Waaqayyoo hin ta'in nan barsiisa. Lafa kadhata godhattanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaaf qoccollootiin utuu hin ta'in yaada qullaa'aadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaada. Warri dubartii immoo
amalli isaan argisiisan mataa tolfachuutti, warqeedhaa fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessaa ba'uudhaan of kuuluu utuu hin ta'in, uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan, maal naan jedhuudhaan of qabuudhaanis haa ta'u, dubartoota Waaqayyoof hin saganna jedhaniif akka ta'uttis wanta gaarii haa agarsiisan. Dubartiin abboomamuu hundumaan gab jettee haa bartu. Dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu, dhiira irrattis aboo haa qabaattu hin jedhu. Addaam duraan dursee tolfame, Heewwan immoo ergasii tolfamte. Addaam hin sossobamne, dubartittiin garuu sossobamtee seera cabsituu taate. Haa ta'u iyyuu malee dubartittiin mucaa da'uudhaan hin fayyiti. Warri kaanis amantiitti, jaalalatti, qullaa'ummaattis of qabuudhaan yoo jiraatan hin fayyu. Gara Ximooxiyoos isa duraa boqonnaa 3. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu fedhu hojii ba'eessa hawwa inni jedhu dubbii amanamaadha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne, nama haadha manaa tokkitti, nama dhugaatiitti of hin ganne, nama of qabu, nama ulfinaa, nama keessummoota jaallatu, nama warra kaan barsiisuu danda'us ta'uun isarra jira. Nama garraamii, naga qabeessas malee nama machaa'aa, nama lola jaallatus hin ta'in, nama horii jaallatus hin ta'in, nama warra mana isaa ba'eessa godhee bulchu, ijoollee isaas ulfina hundumaan abboomamuuf kan guddisu ta'uun isarra jira. Namni akka itti warra mana isaa bulchu hin beekne immoo attamitti waldaa Waaqayyoof yaaduu danda'a ree? Of jajuudhaan afuufamee firdii isa kanaan dura seexanatti faradametti akka hin kufnetti nama dhiyoo amane hin ta'in, maqaan isaa badee kiyyoo seexanaa keessatti akka hin kufnetti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuun isaaf hin ta'a. Diyaaqonoonni warri waldaa kiristaanaa keessatti gargaartota ta'anis akkasuma namoota ulfina namarraa qaban malee warra arraba lama dubbatan, dhugaatiittis warra gad of dhiisan, karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaallatan hin ta'in, yaada garaa qullaa'aadhaan dhoksaa amantiitti qabamanii jiraachuun isaaniif hin ta'a. Isaan duraan dursanii qoramanii ilaalamuun hin ta'aaf, ilaalamanii erga waa irraa dhabame haa hojjetani. Gargaartonni dubartoonnis warra ulfina namarraa qaban, warra dhugaatiitti of hin ganne, waan hundumaattis amanamoo haa ta'an malee warra maqaa namaa balleessan ta'uun irra hin jiru. Diyaaqonoonni abbaa manaa haadha manaa tokkoo haa ta'an, ijoollee isaanii warra manaa isaaniis ba'eessa godhanii haa bulchani. Diyaaqonoonni warri ba'eessa hojjetan ofii isaaniitiif iddoo gaarii amantii isa Kiristoos Yesuusiin argamu kana keessattis ija jabina guddaa in argatu. Ani dafee gara kee akkan dhufu nan abdadha, garuu hammasitti gorsa kana siif caafuu kooti. Tarii yoo an tures namni warra mana Waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beektuuf kun si gargaara. Manni kunis waldaa Waaqayyoo jiraataa isa utubaa fi demdemmoo dhugaa ta'eedha. Nama Waaqayyoo ta'uu keessayyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaadha. Kanaafis inni foon uffatee mul'ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf ergamoota Waaqayyootti argameera. Saba biyya lafaa keessatti lallabameera. Guutummaa biyya lafaa keessatti itti amanameera. Ulfinaan ol fudhatameera jedhamee himameera. Gara Ximooxiyoos isa duraa boqonnaa 4. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota waldhaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan Hafuurri Qulqulluun keessaa baaseen dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaanni garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate kun jara kana waldhaalchisanii garagalchaniiru. Isaan kun fuudhuuniif heerumuun nyaata akkasiif akkasii nyaachuun dhowwaadha jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kana warri amanan, warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uume. Wanti Waaqayyo uume hundinuu gaariidha. Wanta galataan fudhatamu keessas hirmiin hin jiru. Dubbiin Waaqayyoo kadhannis isan qulleessa. Obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessan taata. Ofii keetiis dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanattis guddachaan adeemta. Mammaaksa wanta qulqullaa'aadhaan mormu isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatin. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu
wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis hin ta'aaf. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Nuyi abdii keenya Waaqayyo isa jiraataa irra kaa'anneerra. Kanaafis kanatti hin dadhabnaa hin dhamaanas. Kana hundumaa isaan abboomi, isaan barsiisis. Dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin, jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'i. Namni tokko illees ijoollummaa keetiif sin tuffatin. Hamma ani dhufutti immoo caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuuttis of kenni. Sagalee raajii dubbatameen maanguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kennamee si keessa jiru sana hin dagatin. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu, ittis of gadhiisi. Ati ofii kee barsiisa kees eeggadhu, itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhaga'anis gara fayyinaatti hin geessita. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 5. Nama jaarsa akka abbaatti gorsi malee hin ifatin. Namoota gara ijoollee akka obbolootaatti isaan qabi. Dubartoota maanguddoota akka haadhotaatti, warra gara ijoollees yaada qullaa'aadhaan akka obboleettotaatti gorsi. Warra abbaan manaa irraa du'e, dhugumaanis gargaartuu hin qabnetti ulfina argisiisi. Isheen abbaan manaa irraa du'e ijoollee yookiis akkoo yoo qabaatte immoo ijoolleen sun duraan dursanii wanta karaa amantii isaanii maatii ofii isaaniif gochuun isaan irraa barbaadamu habarani. Akkasumas dugda warra isaanii hadeebisaniif. Inni kun Waaqayyo duratti fudhatamaadha. Isheen dhugumaan abbaan manaa irraa du'ee nama gargaaru malee hafte abdii ishee Waaqayyo irra kaa'attetti halkanis guyyaas himataa fi kadhata ittiin fufti. Isheen abbaan manaa irraa duunaan qananiitti of gadhiifte garuu fayyaatti utuma jirtuuyyuu duutuudha. Warra waan ittiin jedhan hin qabne ta'anii akka argamaniif gorsa kana akka fudhataniif isaan barsiisi. Namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra manaa isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuusaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuusaati. Dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'aniitti caafamtu barri ishee waggaa 60 gad hin ta'in. Duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkichaa kan turte haa taatu. Hojii gaarii hojjechuu isheetiif, ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif, keessummoota simuu isheetiif, warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif miilla dhiquu isheetiif, warra rakkatan gargaaruu isheetiif, karaa hundumaas hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun isheerra jira. Dubartoota gara ijoollee warra abbaan manaa irraa du'e garuu tarree isaaniitti hin dabalin. Hawwiin foonii yeroo itti cimu isa takka Kiristoosiif of kennanii heerumuu dhiisan irraa deebi'anii heerumuun kajeelu. Kakuu takka isaaf galan cabsuu isaaniitiifis yakki ittiin murama. Kana malees hojii malee taa'uun baru, manaa manas hin labu. Hojii malee taa'uu duwwaas utuu hin ta'in jetteen baay'isu, dhimma namaa keessas hin lixu. Wanta dubbachuun isaaniif hin taanes hin dubbatu. Kanaafis diinni hamaa nurratti akka dubbatuuf karaa akka hin kennineefitti dubartoonni abbaan manaa irraa du'an warri gara ijoollee akka heeruman, ijoollees akka godhatan, manas akka qaban nan barbaada. Kaan immoo kanumaan durayyuu seexana duukaa bu'uudhaaf karaarraa goraniiru. Dubartiin amante tokko firoota abbaan manaa irraa du'an yoo qabaatte, isheen isaan haa gargaartu. Waldaan kiristaanaa immoo warra abbaan manaa irraa du'anii dhuguma gargaarsa hin qabne haa gargaartu. Ba'aan warra kan biraas ittiin dabalamin. Maanguddoonni warri ba'eessa godhanii hojii waldaa geggeessan, addumaan immoo warri lallabaa fi barsiisatti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii dachaa 2 ulfinaan argachuun isaaniif hin ta'a. Caaffanni qulqullaa'aan qotiyyoo sirbisiisuu irra jiru afaan isaa hin hidhin hin jedha. Akkasumas hojjetaan gatii dadhabbii isaa argachuun hin ta'aaf kan jedhu barsiifameera. Dhuga baatuu 2 yookiis 3 yoo qabaatte malee hadheessa maanguddoo tokko irratti dhiyaateen fudhatin. Warra cubbuu hojjetan immoo warri hafan akka sodaatanitti hundumaa duratti ifadhu. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkos utuu hin loogin akka eegduuf Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus ergamoota Waaqayyoo warra fo'aman durattis kaksiisee sitti dabarsuu kooti. Harka mataa namaarra kaa'uutti hin ariifatin.
cubbuu nama biraattis hin galin. Ati ofii kee qullaa'ummaatti eeggadhu. Si'achi sababii garaa keetiif, sababii ammaa dadhabbiin sitti dhaga'amuufis daadhii waynii xinnoo itti dabalii dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugin. Cubbuun nama tokko tokkoo dura bakkeetti mul'atee gara firdiitti isa geessa. Cubbuun warra kaanii garuu booddeedhaan in mul'ata. Hojiin gaariinis akkasuma bakkeetti mul'ata. Yoo mul'ataa ta'uudhaa baates dhokatee hafuu hin danda'u. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 6. Warri waanjoo garbummaa jala jiran, Waaqayyo barsiifni keenyas maqaa gadee akka hin godhannetti warra isaan bulchan akka warra ulfina hundumaa argachuun ta'uufitti haa ilaalan. Ofii isaaniitii garbummaa jala jiraatanii warri isaan bulchan amantoota yoo ta'an lachuu amantiidhaan waliif obboloota. Sababii obboloota waliif ta'aniif immoo warra isaan bulchu kana hin tuffatin. Warri isaan bulchan immoo amantoota kan jaallatamanis ta'anii hojii gaariidhaaf waan of kennaniif ittuma caalchisanii haa hojjetan. Kana barsiisi, gorsis. Namni barsiisa biraa barsiisu dubbii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sirriidhaa fi barsiisa ittiin nama Waaqayyoo ta'anii wajjinis kan walii hin galle yoo jiraate, namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabee homaas hin beeku. Yaanni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuu fi waldiduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu fi waldiduu keessaa immoo weennoon, qoccolloon, maqaa balleessuun, hamaatti nama mamuun hin ba'a. Namoonni warri qalbiin isaanii bade, wal aarsuunis kana keessaa hin dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee finnee gara biyya lafaa hin dhufne, isa keessaas waanuma tokko illee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessattis hin kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan hin buusu. Horii jaallachuun hundee waanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhama'i. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamtee dhuga baatuu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta. Fuula Waaqayyoo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu, fuula Kiristoos Yesuus isa Phonxoos Philaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'e duratti kana sitti nan kenna. Hamma gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'inatti dhufuutti ajaja kana balleessaa malee waan jechaa utuu sirratti hin argamin eegi. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaasaa waan hundumaa gararraa jiru, warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e, warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e, yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuusaa in argisiisa. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhi'aachuu hin dandeenye keessa jiraata. Namni takkaa isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinniif aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka of hin seene, abdii isaaniis sooruma isa hin mamsiifne irra akka hin kaa'anne isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennurra haa kaa'atani. Wanta gaarii ta'e haa hojjetani. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjooman. Isa qaban warra kaaniinis haa ga'ani. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii hin kaa'atu. Yaa Xiimotewos, wanta hadaraa sitti kenname jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormurraa, wanta sobaa isa beekumsa jedhame dhugaadhaan mormurraas fagaadhu. Namoonni gar tokko beekumsa isa jedhame kana arganneerra jedhanii hin himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiru.
Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.